wanni an dubbatu qabu asiin durallee hayyoonni hedduu irratti haasaa gootee dhaamsa hedduullee dabarsitee jira. Nullee gaafa dur biyya baqatummaa jirru Naayiroobii sanitti yeroo hedduu hayyoota hedduun barataa hedduunillee wal geennee haasofna. Maali qabsoon Oromoo gaafa yuunivarsiitii irraan kaatee hin dhaabattu itti fuftii yaada jedhu kaasaa turre. Hadda kun rabbiin guyyaa san deeme nurraan ga'ee ijateennanillee argine haasoo gaafsa atitti haasofne barataa irraan ka'ee fincilli ka barataa irraan ka'ee biyya mara wal ga'ee jecha biyya mara eega wal ga'ee jedhe kutaan Oromiyaa kun argitee akkuma amma fincile kanaan tokkochi isaa osoo irraa hin hafne xiqqoo isii wal irraa waan hafannatti fakkaata yoo kutaa takka lamallee taatee jette yoo maqaallee dha'uu dhabne waan xiqqoo isii duuba harkifateetu jira waan isaan harkise san ammoo nu beekuu hin dandeenye. Kanaafuu kutaan Oromiyaa bakka jirtan maratti akka amma Wallaggaan irratti godhamu Harargee irratti godhamu Amboon irratti keessattuu Amboon irratti haa galatoomanii ummanni Amboo hadhallee borullee akka ummata saniititti ummanni keenya ka biraallee argitee kaatanii fincila gabrummaa kana akka ofirraa kuffiftanii dhaamsa isinii dhaamadhaa galatooma. Deebi ammoo waa'ee amma oppiidiyoo kanarraa yoo fudhannee jenne hayyoonni inni dubbataniidhan namni waan takka waan ijaan arge haasaa tokko waan gurraan dhaga'e haasaa. Yeroo gaafa wayyaaneen biyyatti galtu waraanni dargii ka Afriikaaf sodaachisa jedhan sun bittinnaa'ee biyya ollaatitti dheesse jecha biyya ollaa sanitti ka dheessee jedhe koloneeronni jireedaalonni mallaqa ofii qabatanii ba'anii mallaqa gahaa qabanii kuuwwan ammoo warri waliin deeme wotaaddarri argitee isaan ergatan suni waliin baqatee biyyaa ba'ee jedhe barandaa irratti beelaaf maaleeriyaan qabamee du'ee reeffi isaa argiteeti ummanni magaalaa itti ba'ee awwaale jecha. Haddallee oppiidiyoonillee fakkiisanitti isinii jiraata jecha. Tunniini ummanni yeroo argitee biyya bulchiinsaaf hin dhufne tayaanni isii haddallee yaaduma muka keessa jiru itti fakkaatee jarri qaamaan galtee malee mataan isaanii ammallee muka keessa jiru san yaada du'aa akka malee cibcabaa argitee gocha hin taane ilma Oromoo irratti godhan kuni boru ganama fooqii ijaaratanii biyya alaatti qabanii achiif keessaa ka'anii isin ammoo warri oppiidiyoo waraanni oppiidiyoo keenya keessattuu ilmaan Oromoo gara dhaqxanillee qabdan gara deemtanillee qabdan biyyiti teessan. Kanaafuu afamuujii keessanillee bishaan wayiituu hundaa'u ibidduma baya haga ilmaan teessan dhumatti argaartan daa'imman teessan fixaaran irra taranii ka'anii gocha hadhaaya yoo dubartii teessa isin jalatti ajjeesan yoo hawwatii teessa isin jalatti ajjeesan akkamitti isinitti hin dhagayamne isin. Kanaafuu rabbiin isin qabee hin wallaalina galmee seenaa xuru itiinillee hin du'ina. Kanaafuu akkuma barattoonni ba'anii lubbuu fi kennan sanitti isinillee lubbuu teessan kennaatii itti as garagalfadhaa qawwee lola biyya teessan bilisoomsaa isiniin jedha. Itti aansee ammoo dhaamsi an dhaamatuu barbaadu yoo afaan Amaaraatiin ta'e malee jarri wayyaanee hin dhageettu turjumaana hin qabdi Abbaa Duulaatii fi Muktaar Kadiraa turjumaananii fi maali ummata Tigraayitiif dhaamsa xiqqoo dabarsuu edha jecha. Maali dhaamsi kiyya ummata Tigraay ka'an dabarsu yoo argitee akka mammaaka Oromoon mammaattee garaan qotilee dhaabatu gara qotilee ciisuu qabaa taate malee ummanni kun akkanattillee rakkatee akkanattillee salphatee akkanattillee ajjeefamee akkanattillee hidhamee akkanattillee tumamee hin jiraatu. Boru ganama bilisa baya boru ganama mirga ofii argata. Isin ammoo ummanni Tigraay jaarsaa haa ta'u jaartii haa ta'u beekaa haa ta'u barataa haa ta'u. Kanaafuu gocha ilmaan teessan ilmaan wayyaanee godhaa jirtu kana maal qaba? Akka Amaarriin baane nagbalee ka jedhu sanii boruunuufillee tanuma jettanii dhaaba du'aaf ajjechaa hidhaa kana ummata kanarraa dhaaba. Yoo isin hadha badii guddoo dalattan nu boru ammoo eessa seenna eessatti qubannaa ummata kana maaf akkana gootan jettanii maaf hin dhoggine. Seenaan ilmaan teessan dalagaa jirtu
jireennaaf bakka itti argitee qubattaniif bakka itti buraatii godhatan isin dhoogaa jira. Kanaafuu ummanni Tigraay ilmaan teessan akkana ilmaan Oromoo fixaa jirtu dhaabaa jedhaa tana isinii dhaama. Nullee boru yoo Rabbiin jedhe ima nama taana akkanaan hin hafnu. Gaafa san ammoo rakkoo hedduutu dhufa. Namni waa irshooyii waa kaayata jazaawii waa dabarfata. Mee isinillee ummanni Tigraay jazaa dabarfadhaati dhaabaa du'aaf ajjecha kana ilmaan Oromoo irraa jedha. Galatooma taruma isiniin jedha yeroo biraatii walitti adeebinu. Galatooma ummata kiyya ummata Oromoo jabaadha qabsoo itti fufa. Ammallee ka hidhame nu haa ba'u mirgi keenya haa nu eeggamu. Kana jecha irratti hiriira keessan addan kutina yoo adda kutanii jedhanii qabsoon nama jalaa fufuratti. Gaafa tokkotu maal jedhe Mallas Zeenaawi ummanni Itoophiyaa yoo fincilallee kaasi guyyaa takka lama caalaa finciluu hin danda'u. Maaliif ufiifuu rakkata waan nyaatee dhuguu hin qabu jedhee dubbatee jira. Summartii fi diqqummaa ummata keenyaa qaban jecha hadhallee abbaa isaa hiyyeessu itti tareetuma yeroon kunuuti kama isin dhageettan arraba itti fufuu jira. Kanaafuu duubatti hin deebinaa qabsoo itti fufaa obboleeyyantiyyaa. Jabaadha isiniin jedha. Galatooma Rabbi isin bira haa jiraatu. Nullee hiriiraanillee mallaqaanillee isin duubaan jirra abdii godhadha. Nullee argitee silaa osoo biyya jiraanne isin wal irra saasisanii dhumanne fedhii kenna. Garuu adda fagaanne homaa godhuu hin dandeenyu hireetu godhe isin maddii dhaabanna hadhallee borullee haga Oromiyaan bilisoomtetti. Galatooma isiniin jedha. Biyya keessaaf wanni dhaamuu barbaadu abbaa Tsahaayyee dhaadannoo yeroo hedduutti deddeebi'ee dhaadatu kana qeerroon kaateerti. Wanni ani siin jedhu reeffi kee achi keessaa fe'amee ba'uuf deema. Kana beekataa hin jirtu. Ammas wanni deddeebinee irra jennu ilmaan Oromoo sitti kaateerti. Yookaan keessaa baqadhu keessaa bahi yookaan reeffa keettu baa kana lamaaniin achi keessaa baata. Obbo Muktaar Kadirii fi obbo Abbaan Duulaa Gammadaa namni ilmaan Oromoo fichisiisaa jiruuf namni ilmaan Oromoo bakka adda addaatitti hiisisee gudeechisee rakkoo adda addaa irratti oofaa jiru isin lamaan waan taateef kana seenaan arras borus isin gaafata. Amma achis yoo ka deebitan taate uummata Oromootiif wanni isin waa gootan hin jirtu. Akkuma galtan yoo waliin galtanii biyyaa baqattanii waliin yaatan malee hidhaaf ajjeechaa uummata Oromoo kana gadhaatitti dhaabuu hin dandeenye isinuu ergamtu. Yoo kan dandeettanii waa dhaabdan taate uummata Oromoo irraa hidhaaf ajjeechaan akka dhaabatu dhaamsa akka nama tokkootti isiniif dabarsa. Gara sadaffaatiin OMN waa hedduu dalagaa jira. OMN haa gargaaru. OMN qaama kennaa guyyaa guyyaan Facebook fi intarneetii irratti waan darbaa jiru ni argitanii. Akkasuma OMN ijateenna tana qabsoon teenna OMN bira haa dhabannu. OMN haa gargaaru. Yaa ilmaan Oromoo wanni adda ifatti nu baasee rakkoo teenna tana diidatti gadi baasee addunyaa irratti nu mul'isee jedhe OMN haa gargaaru. OMN qabeenya keenya bira haa dhaabannu. Jabaadhaa wal jabeessinaa isiniin jedha. Galatooma. Obboleessi kiyya na yaadachiise waa'ee OMN kana duraan dursee ummanni OMN waan kana qopheessitanii ummata keenya dabarsita ummanni gaazexeessitootallee galatoomaa isiniin jedha. Hayyichi keenya beekamaan obbo Jawaarillee ka hirriba ofii dhabee sa'aatii 9 halkan keessa sa'aatii 10 ittillee argitee waan kana maxxansee hordofee bakkaan nu ga'u ammallee haa bulu haa turu nu keessatti hayyuu qara qabu argannee haa galatoomu jenna. OMN ijateenna gurrateenna bira haa dhaabannu. Qabsoo ganna 24 qabsoo ganna 40 goone qabsoo inni hadda godhe tawaggaa 3 ummata keenya kanaan gahe jechuu hin dandeenya. Jabaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatooma.